Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota OMS kan daawwataa jirta OMS sidhaam OMS irraa oduu qabnaa hanga dhumaan hordofaan affeerraa keenyaam. Godina Wallaggaa lixaatti balaa tiraafikaa qaqqabeen lubbuun namoota 13 darbeem. Mootummaan PP maqaa shanee jedhuun mindaa barsiisotaa dhorkachaa jiraachuun dhagahame. Godina Shawaa lixaatti jiraattonni aanaa Abuunaa Gindabarat gocha badii aboo shanee balaaleffachuun hiriira bahan. Rakkoon hidhamtootaa fi baqattoota Oromoo furmaataa taatamaa barbaada jedhaniim. Oduu bal'inaan. Godina Wallaggaa lixaa aanaa Gimbiitti balaa tiraafikaa guyyaa har'aa qaqqabeen lubbuun namoota 13 darbeeraam. Balaan kun aanaa Gimbii ganda malkaa baasii iddoo addaa malkaa hoteela jedhamutti kan qaqqabee ta'uun ibsameeraam. Balicha konkolaataan fe'umsa lakkoofsa gabatee isaa 3 Itiyoo 7550 ta'ee konkolaataa deddeebisuuf uummataa Haayirootti lakkoofsa gabatee 5426 Oroo irraa bahuun qaqqabsiisuun qindeessaa tiraafikaa aanaa Gimbii Saajin Dirribaa Shaanqoo himaniiru. Ka'umsa balaa kanaa rakkoo ga'umsa konkolaataa fe'umsaatiin ta'uu Saajin Dirribaan ibsaniiru. Konkolaachistoonni hawaasa balaaf saaxiluu irraa of qusachuun ga'umsa qabaniin ariitii fi saffisa garmalee irraa of qusachuun naamusaan konkolaachisuu akka qaban dhaamuusaan ragaan komishinii akkuma beekamu qabsoo amma yeroo ammaa godhamu keessatti qabsoon bilisummaa Oromoo godhaa jiru qabsoo guddaadha. Murna shanee fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo jedhamuun biyyattii keessatti uummata Oromootiif bilisummaa fiduuf kan tattaafachaa jiran halkan guyyaa kan dhamahaa fi tattaafachaa jiran uummata ABO shanee warra jedhamuu fi warra hidhattoota baddaa keessa yeroo ammaa jiranuu fi warra hiikachuu didanii biyyattii keessatti mormii guddaa dhageessaa jiran keessaa uummanni Oromoo gareen adda bilisummaa Oromoo shanee isa tokkodha. Gareen adda bilisummaa Oromoo shanee biyyattii keessatti murna PPtiin jibbamaa fi dhiibamaa kan ture yoo ta'u ammas gara jabinaan akka jibbaa fi uummata sanarratti akka uummanni hiriira bahuuf wanti godhamaa hin jirres hin jiru. Akkuma beekamu guyyaa har'aa wanta qabannee dhiyaanne qabna. Godina Shawaa lixaatti jiraattonni aanaa Abuunaa Gindabarat gocha badii aboo shanee balaaleffachuun hiriira bahanii jedhaniiru. Aanichatti gochoon lubbuu namoota nagaa gaaga'uu oomisha midhaanii gubuu manneen barnootaa fi qabeenya dhaabbilee tajaajila hawaasaa kennan barbadeessuuf ijaarsa piroojeektii riqicha laga ugaa addaan kutuun miseensonni aboon shanee gara jabinaan misooma dhalootaa irratti qaban agarsiisaniirus jedhanii himataniiru. Jiraattonni aanichaas obsa fixachuun hiriira bahuun gocha badii maqaa qabsoo Oromoon taasifama kanaa balaaleffataniirus jedhaniiru. Hiriira kanarratti wanti nama dhiboom wanta qaanyii fi wanta uummanni achirratti uummanni Oromoo uummata Oromoo irratti hin goone ta'uus akkasumas immoo fakkiidhaan yoo ibsamu warri hiriira kana qabatanii ba'an wanti jirri dhaadannoon jirri hiriira kana qabatanii ba'an akkuma suuraa irratti argitan kana waan nama qaanfachiisudha. Hiriiricha irrattis shaneen hiriira kana dhaadannoowwan shaneen qabsooftuu bilisummaa Oromoo hin taane garee hattootaatis jedhaniiru. Shaneen farra barnootaati, shaneen farra misoomaati, shaneen ergamtuu juuntaati. Kanneen jedhan dhageessaniiru jechuun waajjirri dhimmoota koominikeeshinii aanaa Abuunaa Gindabarat beeksisaniiru. Wanta ibsame kanarrattis akkuma suuraa irratti argitan kana wanta afaaniin jechuun illee namatti hin tolle akkasumas immoo wanta nama qaanfachiisuu fi wanta uummanni Oromoo jechuu waliin jechuu hin qabnes achirratti bahanii dhaadannoo qabatanii bahan irraa suuraa irrattis argineerra. Mootummaan PP maqaa shanee jedhuun mindaa barsiisotaa dhorkachaa jiraachuun dhagahame. Ibsa ajajaa Kibba Bahaa Oromiyaa fi Bahaa Aanaa Amminyaa jedhamutti kaadiroonni dursaa uummata keenyaa waajjira barnoota hoogganan dararamaa jiruuf irraa mindaa muruu fi dhagahame guddaa kanneen ta'uu kaan immoo ibsannam. hidhuuf Uummata dhala namaa wal qixxeessee uumuuniif dacheen akka irra jiraatuu fi badhaasuun kennaa waaqaatiin mootummaa fi Ka'umsa rakkoo kanaa maal siyaasni namaan tolfamas lammummaa waliif kennuun daangaa sararanii gaaffii dirqama dhala namaa daangessuun bu'aa kalaqa dhala namaatiin rakkoon siyaasa impaayera Itoophiyaas sabootti gidirfamaa qaba. Qofa kan kennem kanaaf immoo mirga qofa qooduun haqa dabalummaa fi babal'isuun madda waraanaa fi goolama naannoo gaanfa Afrikaa ta'ee midhamtoonni siyaasa Oromoo biyya keessaa fi baqattoota Oromoo biyya ambaa keessa jiran rakkoo hamaa keessa jiraachuun Oromoo hedduu gaddisiisas jedhaniiru. Rakkoon siyaasaa kun garee sababuma lola hamaa keessa seenuun lubbuu fi qabeenya dhala namaa guyyuu gaagaa jiraam. Haala kanaan gidiraan ilmaan Oromoo irra gahaa jiru ulfaatee Oromoon qe'ee isaa irraa buqqa'ee karaatti bahee rakkoo hamaaf saaxilamaa
taasifamaa jira. Hidhaa fi ajjechaan itti hammaachuun akkasumas hiyyummaan dararamaa akka biyyoota alagaatti godaanuun dirqame. Ilmaan Oromoo biyya isaanii keessatti hayyuu fi mootii ta'uu danda'u rakkoo siyaasaaf jecha jireenya baqattummaaf saaxilamu malee baqattoota yakka tokkollee hin qaban hawaasa baqattoota kanaaf akkuma nama kamiyyuu kabajaan hojjetanii jiraachuudha. Haa ta'u Oromoon mootummaa isaa ari'uu hidhuu fi ajjeesuu malee kan isaaf dhaabbate falmuu waan hin qabaanneef sarbamni dhala namaa kana hin jedhamne keessaaf alaan irratti raawwatamaa jira. Jaarraa ammaa keessa jirru keessatti gabaan dhala namaa bifa kanaan nama jiru baqattummaa keessa jiruu fi miti yakkamaan lubbuu namaa gaaga'ee irratti ta'anii dhaloota qaruudhaaf jira jedhaniiru. Kan gaggeeffamu malleedha. Mana dhibaa keessatti lakkoofsa dhibbootaan lakkaa'aman wal irratti tuulamanii jiraachuun dhukkuba daddarbaa fi saaxilamuu irra darbee qilleensa dhabuun fayyaa isaaniif gaaga'amaa jiraachuun gochaa namoota dhabaa ta'uun hubatamuu qabas jedhaniiru. Ilmaan Oromoo Saudi Arabiyaa keessa jiraatan mudachaa jiru ajjechaa jumlaan kan barattoonni darban Yaman keessatti mudachaa turuun waliin wal fakkaata. Nama hedduu danda'uuf baqataan keessummaa kabajata malee yakkamaa miti. Hidhaanis isaan hin malu. Yeroo halagaan biyya keenyatti baqataa turetti uummanni keenya baqataa beela baase kan daare kan uffisee waan qabu qoodee fi akka dhala isaatti keessummeessaa ture. Amma rakkoo uummata keenyaa biyya ambaatti guddataa jiru guddoo gaddisiisaa waan ta'eef furmaata hatattamaa barbaada. Tokko ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiran akka hatattamaan mana hidhaa keessaa baafaman hubachiifna. Qaamota mirga dhala namaaf falmanii fi aangawoota mootummaa mirga dhala namaaf quuqaman qaban hunda akka rakkoo kana furuuf irratti hirmaatan waamicha dhiyeessina. 2. Gargaarsa hatattamaa akka hidhamtoota keenyaaf qaqqabuuf dhiibbaa feesisu godhamuu hubachisuu bakka jiruu fi waliif birmatee sagalee waliif ta'uun dhiibbaa feesisu karaa mootummaatii fi miti mootummaan tolchitanii dhaammanna. 3. Wabiin jireenya ilmaan Oromoo mana hidhaa keessa jiranii fi gaaffii keessan waan jiruuf jarmaayileen idil addunyaa kan dhala namaaf dhaabbatan akka hatattamaan dhaqqabaniif magantaa dhiyeessina. 4. Dhimma baqattoota Oromoo kan guyyaa rakkoo dhala namaatiif ilaalame UNHCR hordofamee furmaata aaraa argatu dhaammanna. 5. Uummanni Oromoo gidiraa jireenyaa fi baqattummaa hiraarfamuu fi ajjechaa keessaa bahuu danda'u bilisummaa isaa gonfatee biyya abbaa isaa irratti abbaa ta'ee qofa ta'uu hubachuun bakka jiru hundatti harka wal qabateen tokkummaadhaan qabsoo isaa finiinsuu qofaan akka ta'e ajajaan olaanaan aboo woboo gadi jabeessee himeera. Mootummaan PP maqaa shanee jedhuun mindaa barsiisotaa dhorkachaa jiraachuun dhaga'ame. Kibba Bahaa Oromiyaa Arsii Bahaa Aanaa Amminyaa jedhamutti kaadiroonni murna PP waajjira barnoota hoogganan barsiisota hedduu irraa mindaa muruu fi kanneen kaan immoo hidhuuf adamsaa jiraachuu maddeen keenya aanicharraa dhaamsanuuf ergan himaniiru. Ka'umsa rakkoo kanaa maal jedhee gaaffii sagaleen qeerroo gaafateef wayita deebii kennan nuti sababa gaaffii mirgaa jechuunis wayita barnoota garmalee nutti baay'ata. Bifa kanaanis qulqullinni barnootaa dhufuu hin danda'u jennee gaafanne qofaaf hooggansa mana barumsaa wajjin walii galuun mindaan nurraa dhaabbate jechuun himataniiru. Itti dabalataanis wayita hojii keenyarraa nu dhorgan beeksisa hojiirraa nu ittisu tokkollee osoo hin hafne mindaa barsiisotaa irraa muranii jiru jechuun komii qaban dhiyeeffachuu himaniiru. Barsiisotni kanneen hedduun ta'an ammoo sababuma gaaffii kanaan wal qabatee isin miseensa aboo shaneeti jedhuun adamsaa hidhuu fi akka hareetaa jiran illee ergan gama sanaa argannes ibsaniiru. Akkuma beekamu biyyattii keessatti warri shanee fi ABO deeggaran akkasumas Oromoo ta'anii Oromummaaf dhaabbatan biyyattii keessatti mootummaa murna PPtiin hidhamuu fi dararamuun itti fufee jira. Akkasumas immoo mana irratti deemanii wanta gaafachuu hin malle gaafataa dubartootas haadha hiyyeessas akkasumas immoo barattootas ijoollees daa'imas walumaa galatti biyyattii keessatti hidhamaasuu fi dararuun itti fufee jira. Uummata Oromoo ABOdha jettee adda bilisummaa Oromoo ni deeggartaanan biyyattii keessatti kan eeggatu akkasumas kan PP irraas qaqqabu dha'icha reebichaa fi mana hidhaa ta'uunis beekameera. Akkasumas immoo amma warroota barsiisaa ta'anii dhaloota qaruudhaaf biyyattii keessatti dhaabbachaa jiran mana barnootaa irra deemanii mindaa irraa kutuun akkasumas immoo biyyattii keessa doorsisuu fi hidhuun itti fufee jiraachuun maddeen achirraa nu ga'ee nuuf ibsaniiru.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan OMS dhaan akka yeroo hunda isin bira ga'uuf OMS subscribe gochuun nu hordofaa isiniin jennaan. Galatoomaa horaa bulaa isiniin jennaan.